أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنوتا كينيا كتاب التوحيد. كتا كتا جهفارة أرقمنا ما تدرين كتاب كينيا كارادا. باب قول الله تعالى هذا باب أولاد قول الله تعالى جيش ربي قلتيتين إتي سين نجا إنك لا تهدي من أحببت جاء ما تدرين سادا إنك يا نبي محمد لا تهدي إنك جيلتو من أحببت نما جالتو يجو نما جالتو قجيلتو هندن ديسو وجه ربي يجو كايتو لما اللي قجيلون سيركوتون تاني كاتي يجو لما اللي أغرسيسو دنديسو هدايا كرا يجو حقاتي في كرا باطلة كرا جبولا أدان نماف باسو دنديسا مالي أتي قجيلتو هندن ديسو وجه ربين نبي محمد إفسي يجو maaliif jennaan nabi Muhammad alayhi salaatu wasalaam gaafa jechuudha mallee adeerisaadhaa Abu Xaalib mallattoon du'aadhaa alaamaan du'aadhaa isarratti dhuftuyyi akkam godhe jennaan itti dhufeeti jechuudha nabiyyina alayhi salaatu wasalaam nabiyyiin itti dhufeetiyyi adeera isaaf ta'a jechuudha mallee abbeeraa isaaf ta'a takkaanuu wasiila isaaf ta'a takkaanuu jechuudha adeera isaaf ta'a. Bakka birootti abbeeraa jabaa, bakka birootti wasiila jabaa, bakka birootti immoo adeera ta'aa fi qul yaa cammii laa ilaaha illallah kalimaa kana jee kalimaa kanaan rabbiin biratti jechuudha siif falama siif moggutaa isaan jechuudha kalimaa kanaan rabbii biratti jechuudha mallee siif moggutee tarragaa sii bahee akkaati jechuudha jannata argattuun sii godha kalimaa kana je'ii jeen jechuudha. Kalimaa kana yeroo inni je'i je'u ummata kaafiraarraa gurguddaa ummata kaafiraarraa dhufanii namni lama Ubayyi bin jechuu amma Abdullah bin Ubayyiitii fi Abii Jahal dhufaneeti jechuudha mallee hin ji'in jeen jechuudha dura dhaabbatan jechuudha. Akkasitti rabbiin jechuudha gaa nabiyyina keenya alayhi salaatu wasalaam yeroo inni jechuudha didee boodarra jechuudha karaa millaa Abdul Muttalib biratti ta'aadha yeroo inni je'ee jechuudha deebisaa kana deebisu karaan Abdul Muttalib karaa shirkiidha karaa kufriitii karaa sanarratti ta'aadha jee deebise jechuudha. Yeroo sanayyi nabiyyiin keenya alayhi salaatu wassalaam gaa la'astaghfiranna laka maa lam unha canka jeen araarama sii gadhagaa yaa adeera kiyya takkaanoo yaa abbeeraa kiyya hanga rabbiin irraa nan dhorkinitti jeeni rabbiin ogguma sana gamaa kaana lilmushrikiina jee rabbiin qur'aana buuse hidaayaas qajeelchuu hin dandeessu jedhee rabbiin ayata qur'aanaa kana buuse jechuudha. Hayyeme hadiisichumatti galseenne bal'inaan waliin ilaalla. Fi sahiihi Bukhaarii Musliimiin keessatti taa'aadha. An bin Musayyab bin Musayyab irraa odeeffamee bin Musayyab kun immoo an abiihi abbaa isaarraa fuudhe. Abbaan isaa immoo eenyurraa dhagaye nabii rabbii irraa dhagaye. Qaala ni jedhe ibn Musayyab lammaa hadarat Abaa Xaalib ogguma dhuftu abbaa Xaalibitti ogguma dhuftu jedhe ibn Musayyabtu jedha. Alwafaatu mallattoon du'aadhaa ogguma dhuftu jaa'ahu gabaasaan ga eenyu abbaa isaa irraa ibn Musayyabi ibn Musayyab kun abbaan isaadhaa rasuula irraa gabaasee inni immoo abbaa isaa irraa dhagahee abbaa isaa irraa qaala ni jedhe abbaan kiyya lammaa hadarat Abaa Xaalib ogguma dhuftu abbaa Xaalibti ogguma dhuftu jedhe alwafaatu mallattooni du'aadhaa ogguma dhuftu jaa'ahu ni dhufe jedhe rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam ergamaan rabbiidhaa ni dhufe jedhe. Eenyutti dhufe? Abaa Xaalibitti dhufe ogguma mallattoon du'aadhaa itti dhuftu Abaa Xaalibitti dhufe. وعنده على أبو طالب كان برجلون عبد الله بن أبي في وأبو جهل أبي جهل قرقودة يجول أما تولي كافر توتا ورا قرقودة دا إسان تو يجول برجرا أكاسيتي يجول أديرسا تكانو أبيرا إساتي دفه
رسول عليه الصلاة والسلام. فقال له فلتما الرسول يرود فيك إسان نجي. فقال نجي له إسان إنيون أبا طالب أدير إساتين أبير إساتي وسيل إساتين يا عمي جي يا أديرك يا أبيرك يا قول جي لا إله إلا الله. لا إله إلا الله كان جي كلمة كلمة أحاج لك سيف فلا موجد سيفا فلا ما بها كلمة لا إله إلا الله كناني عند الله رب برة سيف مبتا سيف فلا ما إيه كلمة كان جئي إيدين جتون. فقال له إيه فقال جتون فقال نجان إنيو عبد الله بن أبي تي في أبي أمية تاتي في أبو جهل نجان إنيون أبو طالب جله أبو طالب. فقال جتون عبد الله بن ويتشور أبي أمية تاتي في وأبو جهل رتيبي جل من رد له نمو أبا طالب رتيبي نجان أترغب نجيب تاجن تكانو نجرجلتا عن ملة عبد المطلب كرايتشو لما اللي ملايتشو نجا كرادا كرايتشو رباك عبد المطلب الراجرجلتا هي إجن. فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم نبي ربي دا إسان الرئيس إسارة ديبس نبي ربي دا كلمة لا إله إلا الله كان جاءوا فيه قل يا عمي يا عمي قل لا إله إلا الله جيت جاي كلمة كان جين. فعاد إسانس نديبس يرو رسول الله ديبس إسانس نديبسن أترغب عن ملتي عبد المطلب جن كرها أباكي عبد المطلب الراجل قلتا جنين. فكان نتي آخر بودين ما قال والنجي هو على ملة عبد المطلب أني كرايتشو لما اللي أباكي عبد المطلب رتي تعالى أجي تكانو من لا عبد المطلب رتي تعالى جئ jechuudha. Wa'abaanii an yaquula jechuu laa ilaaha illallah. laa ilaaha illallah jechuu dide. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نبي ربي لا نجي قال أستغفرن لك أرار من سيف كدا أجي ما لم أنهى عنك waan jechuudha araaramiinsa siif kadhatuu irraa hin dhorkaminitti amma jechuudha araaramiinsa kadhatuu irraa hin dhorkaminitti araaraman siif kadhaa jechuudha. Kanaafuu gaa akka mamnuu'iin ta'e rabbiin qur'aana buuse oguma sana. فأنزل الله عز وجل ربين جباته قدته نبوسه فأنزل الله ربين نبوسه عز جباته وجل قدته ما كان جد وملو هنتوجد للمشركين مشركوتا في هنتو هملو جد والذين آمنوا ور رب التمنين في الله هملو جد هنتو جد أيستغفروا أرارمك أتشون للمشركين مشركتوتا ولو كانوا أتمتي أولي قربى صاحب أنا كي أتمتي أبا كي أتمتي ربي إنسان كيسا سبا سيدو كان يشورو كفري سنة كيسا يشورو كما أبا تتفيدا أبا كي هاتي كي يوچو ganda kufrii sana keessa jiraatanii isaaniif jechuudha malee araarama kadhachuun siif hin malu jechuudha. Hin malu. وأنزل الله أما اللي رب ألتيني بوسي في أبا طالب كيست مال إنك أتيا محمد لا تهدي إن قتلت توجد من أحببت إنما جالته إن قتلت توجد ولكن مربين يهديني قتلت من يشاء وبافر قتلت وهو أعلم إني بيك بالمهتدين ورين قتلا إني بيك أجيت kanaafuu gaa nam tokko jechuudha ati gorsuudhaaf kaanoo jechuudha waa itti himuudhaaf nin qajeelchaa jettee beekuu qajeelchaa jettee yaaduun hin ta'u. Kaatee jechuudha himuu hin jirtu karaa baaxilaatii fi karaa haqa karaa dhugaadhaa addaan baasuu jirta jechuudha. Asirratti gaa nabiyyi keenya alayhi salaatu wasalaam hedduudha jaallataadha agarsiise jechuudha. Ammi isaa kana hedduu tokko baay'ee tokko jaallataadha agarsiisa. Maaliif jennaani ammi isaa kun adeerri isaa kun nama baay'ee tokkotti laffa'ee nama baay'ee tokko jechuudha rakkoo adda addaa keessaa baasee rakkoo keessaa hedduu tokko jechuudha ammallee baase waan ta'eef hedduu tokko jaallata jechuudha. Rasuulli keenya alayhi salaatu wasalaam adeera isaadha. Kanaafuu jechuudha waan hedduu jaallatu irraa kaka'ee
achi duras jechuudha ayyaanni qura'aanaadha wanni dhorku tokko hin jiru akkasitti jechuudha dhorku tokko hin jiru waan ta'eef hanga jechuudha irraan dhorkaminitti araaraman siif kadhaa jechuudha. Garuu immoo du'aan isaa suni qinqeebalamini namni jedhan qeebalamtee jirti jedhan qeebalamtee jirti du'aan nabii keenya alayhi salaatu wasalaam isaaf kadhatee irra xiqqaan irra bicuun takkaanoo irra xiqqaa warra jechuudha mallee kaafirtootaadha jechuudha gama qixaaxaatiin Abu Xaalib jedhan. Abu Xaalib irra xiqqaa qixaaxama jedhan. Amala lama tuutu jechuudha mallee miila isaa jala kaa'amtii sababa jechuudha giimii lama takkaanoo dhamalli lama miila isaa jala kaa'amtee jettee fi surri isaa kana keessaan takkaanoo sammuu isaa kana keessaan dafkee jechuudha dafkii ol bahee takkaanoo jechuudha honnoon ol bahee jechuudha anatu jechuudha irra caalaa irra guddaa irra jabaa qixaaxamaadha jedhee yaada jansanumarraa garuu immoo jechuudha rabbiin irraa xiqqeessee irraa falleesseeti jechuudha qixaaxa jechuudha giimii lamatu sanarraa qixaaxame inni immoo garuu maal jee yaada irra guddaa irra caalaa qixaaxamuu jira jeeti yaada jedhanii kanaafuu gaa rabbiin badii akka keenya irra nuuf darbee warra jechuudha mallee qixaaxa sanaan qixaaxamu rabbiin hin godhiini rabbiin akhira kalimaa keenya dhalle rabbiin waa tolchu khatmii rabbiin hin balleessiini nama meeqatu gaa jechuudha amantii islaamaa irratti jechuudha mallee bariisifatee galgala kaafira taa'ee rasuula alayhi salaatu wasalaam nama meeqatu immoo jechuudha mallee amantiidhaan bulee ganama jechuudha mallee islaama ta'a jechuudha namni jechuudha mallee islaaminaa irratti jiraachuun jannata nama naqu booddee jechuudha rabbiin khaatimaa si balleessee karaa biraa si masuun mala addunyaadhaaf jechaasa ta'u waa hedduu lafat jechaa ta'u rabbiin nu haa eegu amantii keenya inshaallah darsii rabbiin amantii keenyatti rabbiin nu haa eegu warra milkaa'u rabbiin nu haa godhu asuma dhaabbanna inshaallah darsii keenya guyyaa irraatii fi هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم